biyya alaa kanas baadhaa biyya wastiidhaa koottaa biyya arabaa dhaqaadhaa dubartoonni keenya guutuu as ba'e xiqqoo harkaa ol dhoyti. Faranjii waan dibatan kana qabdii waan dibatanii jiraa dhaganii dhufanii mi'a waan dibatan sana kennaadhaa namni keenya fuudheetuma waa dibachuu qofa beeka waan kana muduraalee dubbadhee jira arra osoon karaa deemuutti namaan akka gaarii wal beeynuun nama walitti dhiyaannu kanatti wallaalee bira kuti maaliif taniin an duraan beeku nama biraati ta'ammaatun nama biraati an duraan magaalaan beeka nama magaala bareedaa tokkoon beekaa amma hunoo diimattee addaattee faranjii fakkaatti. Faranjii mura gulaalti dhiiroo faranjiin dira kaattee deemtu maali hugguun eeganaan amnaan shakkechuudha hugguun waan gootan waan dibatan dhaante tabiyya arabaa dhaytaniis tabiyya faranjiidhaa dhuftaniis waan dibatan kana dura adda baafadha faranjiin hugguu dibattu bifa fi qabaatteetuma fuularraa agartee waafaa ibilleessuudhaaf xiqqoo firra baasan. Namni keenya akka qooshatti fi maragee fuula kana qooshaan seenee kan mormii kun gurraachaa harki gurraachaa hanga kanaan faranjii fakkaatee deema. Faranjii hanganummaan kun qofti faranjii fakkaatee no gaarii miti. Kal'oo teessanis isin miidha wanni hin beekne keemikaalli hin beekne kun guufin naqaa ooltan kal'oo teessan isin miidha akkamitti yoo nama harkisuudhaa dibatte yoo namni hana laalu bareedee namni hanaa dibatte. Mee namni kun gaa namni maanta na fuula kanaan hargifte kuni yoo itti dhiyaatte yoo fakkeenyaaf amma si fuudhuufaa fedhee si dhiyaate namni wal fuudhe qaama kana hunda wal harka fuula qofaa miti hagar qofa na laaltaa si heerumee jechuu hin taatu qaama kana guutuu wal harkuudhaa jira. Mee hugguuni huccuu gubbaa tafirraa baafte kan mormaa gadiin asii gadiin gurraattiidhaa hanganaan diimattee jaarsi kunuu silaalee akkamitti jaartii jeesee wajjin no. Hin fakkaattu waan kana namni keenya waa'ee hawaasummaadhaa sagantaa hawaasummaa takka amma dura eegaleen ture gorsa hawaasummaadhaa namni akkattuu rabbiin kun bebbereechee nu uume teenya gurraatti illee bareedduudha namni keenya uumaadhaan chokolaat fakkaata magaala irradduun hedduu bebbereedaadha bifa bareedduudha qabdan kana gubbaadhaan mee eenyu if godhuudhaaf waa fiddibta eenyu fakkaachuudhaaf rabbiin walakkaa godhee nu uume. Adiidhaa si miti adiin addeenya keessa kutaa kana keessaa xiqqoo magaalaa'uudhaaf waa fiddiban. Gurraachi akkasi gurraachaa sun xiqqoo meeyoon gartee diimadhee Oromoo fakkaadheef waa fiddiba. Isinoo eenyu fakkaachuudhaaf waa fiddibdan. Eenyu fakkaachuudhaaf. Mee eenyu fakkaachuudhaaf rabbiinuu bareechee isin uume eenyu fakkaachuuf maallaqa keessi israaf gootanii waan hin beekne bittanii akka qooshaa ifin mareeydanii kan iji takka gurraatti iji takka diimtuudha maali wanni kana hay lipstick hanga asii gadiin maali akkasii miti waan si wajjin deema obboleekee rabbii jaara wallahi dhiisa an akka obboleessatti isin gorsa akka obboleessa guddatti isin gorsa wanni kun namni keenya walitti himuun sodaatan amma namni keenya guutti himte cinaacha dadhabaa nama biraa guutti himte namni biraa galatoomee yaaboo siin ja'a. Galatoomii siin ja'a. Gaafa dura biyya kana dhufne doodorantii namni hedduun hin beeku. Caffeeraa bisirraa eegalee doodorantii nyaanni biyyatti nyaannu nyaata orgaanikiidha. Nyaata orgaanikiidha nyaannaa nyaata dachii keessaa nagaan fayyaadhaan mayree waan nyaannuuf biyyatti qaamni namaa shurkaa baasuu ni jabaatti. Biyya kanatti nyaanni nyaannu nyaata feekii. Dirqama doodorantiitti faayidaa'uudha qabda. Namni dhiqatee ifi dibuudha qaba. Waan kana gaafa biyya kana dura dhufne namni doodorantii aboo dibattee waan kana dukkaanaa fuudhiitti bobaayattiif dibii guyetteen siinaa beekaa. Siinarra beekaa. Namni keenya amala kanaa qaba. No sirra beeka. Galatoomii yaaboo ni cincawa fayyaate. Shittoo akkamittiin faayidaa'u shittoo akkamiin dibadha. Namni keenya Ameerikaa taa'eeti shittoo hindiidhaa tarkatti quba keessa kaanii akka fiddiban san fiddiba. Suni qaama kee kanaa wajjin daranuutu si cincoyti daranuutu ajooytaa jechuudha. Sun shittoodhaa miti. Shittoo nama du'etti naqan waan du'etti naqan faadha dibatee nama keessaan deema irraa ajooyti yoo himte sitti aara. Boo harmaa fi dibdaa baleessoo tumbar ta'uun taati gu'etteen bar dukkaanaa hin bitee sinarra beeka sinnaa himaa. Akkasi akka hawaasatti rakkoo qabnaa jechuudha.
waan kana akka hawaasatti gabbaanee irraa wal gorsuun dirqama walitti himuun dhugaa jirtu obboleessoo warri dhiyaatis waan godhattan akka godhadha warri dubartiitis dhalaa teenya nutu isin wallaalle maalayyaa ambaaf boonyaa miti nutu isin wallaalle waan dibattan kana tartiibaan rabbii ja'aadha haguma isin fakkaataa tartiibaan dibadhaadhaati as baya namni parpasiin dibattuuf to attract men dhiira harkisuudhaaf dibattame eega dhiirti haana laaltee dhiira harkisee dhiirti irraa gammadduudhaaf dibattee boontee han deemtu taate dhiirti as qofa laaltu hangana qofa sin laaltu yoo gartee gaa kanuu gubbaa deemtee karaa gubbatte namni jalatee na haalaaluudhaaf taate malee dhiirti ati barbaaddu maybe a long term yooni heerumaa fi barbaada nama kana yaa gurbaa kun bireedaati keetiin tottolfadhee bebbireedeetti dhiyaadha jettee guutti dhiyaatte namni kun guyyaa dura laaqana hojii nyaatte fuula kan silaalaati kaan fooxaan cuftee jirtu waan cuftee jirtaa nagaa guyyaatti aan walitti deebitanii ati morma kana si arkuun waan haftu yookaan harka kana dhoysitee duraan baatuuti suma harka guyyaa duraa malee deebi'ee ijaan sillaalu na'amani guyyaa duraa malee deebi'ee ijaan sillaalu kanaafu namni bareedina uumaadhaa kana gubbatti waa hidhachuudhaaf keemikaala firraa dhiisa goma gartee ka saamunaatiin dhiqadhaa looshinii dibadhaadhaa maal ja'a yoo bareedullee barbaadde gartee gaafadhu dura amba beektu si dura beektu gaafadhu yuutuubii seenaa laala dhalaan magaalli akka xiyyaatuun meekaappii akkam dibatti maal jalaan dibatan namni keenya waan jalaan dibatan gubbaan dibatee waan gubbaan dibatan jalaan dibatee hogguu as bee micoota akka harka micoota akka ta'eenyu micoota akka isinuu dardara fakkaatti isinuu guudhaali dardara fakkaatti dardara manguddoome gartee dardara cimee wantaa fakkaatti micoota akka eenyu qaansidha micoo abii faarsitu akka maqaa sidhaan beekoni micoo abii faarsitu ta yeroo haan ulee qabattee haxooytuu fudhattee yaasitu akka biyya rabaati eenyu maqaan si sandaboo dha wal jeen miciyyoon sun mee maa ifrakkiti mee maalumaaf dibatti an waan isiin haasoytuu miti wallaahi laziim mee maa dibattee ifrakkiti nama garteeti namaa dibataadhaaf dibatte nama fuulaan qooshaa seenee iji takka cufaadha inumaa wanti waliin maxxansitee wanni isiin dibatteetu ija waliin maxxansee iji takka cufaadha obboleessoo rabbiin tolchee nu uumeeti ifiin boona waan hin taane dibattanii waan hin beekne ammaasi the other problem fuulli namaa kun ni bara ijoolleen teenya ta biyya arabaa jirtu gaafa biyya arabaa jirtan of course maallaqa qabdanii waan kana dibattanii amma fuulli keessa isin baree jiraa dibattanii gaafa biyya galtan maybe argachuu dhabuudhaan malchisa waan kana gaafan arkanne ati fuulli kee akka zalaalam long term si bareedee jiraatu barbaadamu akka hugguma waan kana dibatte qofa sandaaboo jedhine micoo sandaaboodha jedhine kalee namaatu footoo si maxxansee an duraan arabaan see'u manguddoo arabaatiin see duraan guullaalu hunoo oromoodha naan jedhan waan dibattu wooma intalti dalagduuf dibattu yookaanis dubree hojjaasotti gartee ijoolleen dubraa ta'u hojjaasoon bara akka dibatanii akkattiin dibadhee bareedee ittiin mee isaa bitatan anis bitadheetiin dibadhee bareeda a'uuzu billah akkas ta'uun qabu obboleeyyan kee akkas ta'uun qabu akka obboleeyyanii waan kana if gorsuu wal gorsuudha qabna you don't have to enjoy it waan gootu beekuudha qabda waan gootan beeka tartiibaan godhadhaa obboleeyyan kee wallaallee ammaan tana namni dhiiraa fi dhalaan teenyaan bakka wal sodaatan jiran bakka wal sodaatan dhiiroo akkamittiin laalladhaa dura akka aadaa oromootti dhalaa takka guulaallattu ganama bariisaadha mana dhayxee laallatta ganama bariisaa mana dhayxee osoo isiin guftaa firan kaayin dhayxee laallatta amma namnummaan keenya uumee akka dardiri keenya akkamitti isin laallata fuulli kee ka ganamaatii fi ka guyyaa ka galgalaa adda mee tan ganama beeku ati galgalata biraati mee akkamitti laallachuu danda'a akkamitti is laallata siiree kanaafuu yoo dhugumaan heerumuudhaaf wal fuudhuudhaaf tartiibaan heerumuu kan barbaadu taate tartiibaaniin nama dhiiraa tokko gaarii ilaaladhee heerumaa jettee kan sammuu keessaa qabdu taate namni sun
si dhugaadhaa si arkuudha qaba jechuudha. Si kijibaa osoo hin ta'in si dhugaadhaa si arkuudha qaba. Anta dhugaadhaa akkanaa siif niin taa'ee akkasis ilaalachuudha qaba. Yoon yeroo hundaa'u ifittillee kijibaadhaa isattillee kijibaadhaa nama hedduutti kijibaadhaa fuula kijibaatiin jiraatte kuni hedduu rakkoodha ta'a. Feetuu fokkattaa feetuu bareeddaa fokkiri kee kana ittiin boone self confidence yoo qabaatte namni suni siif quudha. Dhiirtu sun siif quudhiti. Siif quudhan. Akka fete fokkadhu yoo ifiin boonte samaali namni akkanaa nama ifiin boonu zamana namni hundinuu fuula kijibaatiin jiraatu kana isiin tun akkatti ifiin boontee maalummaa ifiitiin jiraatiin jaa barbaadamtuun si. You are the most important. Yoommoo fuula kijibaatiin jiraatte hoo you are fake. Simple. Ati feekiidha jechuudha. Fuulli kee fuula kijibaati jechuudha. Fuulli kee fuula dhugaatii miti jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keeyya warri shamarranii ifirraa eegaa. Warri dhiiraatis hajjiinii keessan eeggadhaa warri dhiiraa. Warri dhiiraatis akkasumatti gaafa wal gorsinu niin beekaa natti himuu isin namni kana ittiin qaanfatin say thank you. Yoo nam tokko narra beekee awwaanatti hime fayyaadee galatoomiin jaan. Wani sun rakkoo kiyyaame rakkoo tiita daba naa furuudhaaf namni kun dhufee natti hime I have to say thank you. Fayyaadee boo waan gaarii natti himte. Isigalee akkas waliin jechuudha qabdanii tan akka gorsatti kuni mudannoo arraan tan mudadharraa namaan dur beekanii wallaale nama dubartiidhaa kan akka gaarii wal beeknu. Fuulli hangi fuulaa kun faranjoomeetii wallaalee bira kutee yaa rabbi ifittillee rifadhe ifittillee rifadhe akkamitti wallaalee jee garuu badiinti yaa naamiti. Eenyu badii isii qaba isiitu na if wallaalchisee jechuudha. Isiitu fuulaan na faranjoomee ansii gurraatti magaala bareedduudhaan beeku duraanii na faranjoomtee so namni bifti namaa bakka dhayxu wajjin bakka dhayxe fakkaachuun qabdu. I'm black. I'm proud of my skin. Fokkadhus bareedus anaaf bareedaadha. Atiis ifi bareed namatti miti. Akkasi fudhaa dura ifitti bareedi. Ifittiin bareedaa an bareedduudhaa jii ifa amansiise. Seelee akkumaan ani ifi bareedu katti namattis bareedaa jiiti ifa amansiisiti ifiin boon. That's it. Baxaadhaan qabdu. Xaadhaan qabdu beekadhaa. Dura ifi bareedi ifiif jaaladhu. Yoo ifiif jaalattee ifiif bareedde wanni qooshaa fiddee qibaa jala seentee bashoo fakkaattee as baatuuf hin jirtu. Seelee bashoo fakkaattee wanni as baatuuf hin jirtu. Akkasii fayyaa ta'aadhaa. Laala ammas martuu kan dila kana isin gorsu nama galatu jedhan arkaan jiru. Kaniin dila kana laffa'ee isin gorsu nama as gubbaadhaa galatoomi caffee waan gaa silaammaan tana iskiriinii kiyya galatoomi an guutamuudha qabartee silaa keessatti warri shamarranii caffee keenya galatoomi caffee keenya galatoomi caffee maaluu galatoomi silaa kanaan guutamuudha qaba. Dhageeffattanii gorsa kana I know you gonna work on it garuu galatoomi hin jettan. Galatoomi illee arkaan jiru. Anyhow isin gorsuun dirqama kiyya akka Oromotti. Isin gorsuun dirqama kiyya galata keessan eeggachuudhaaf miti. Okay.